Gatus dabus dalam farat ada bati. Tadi baka beri darah karena tu sudah mau isi teh, nak bukan mau isi teh. Aci boda umal tu jangan jatuh dubat. Sidak dia mana? Rawat sejarah kerja emat haspa murai di cikil pada. Entara sikan na yote, yoda berabde juga. Yoda berma kasar tebe. Yo entara sikan nanti. Yo entara sikan nanti. Argite bella masika bani. Note bella ma buya nikah haji cut. Masya Allah. Enggak madam kita kan? Ha. Yo majlis. Tadi kau tu nama majlis. Kau nikah. Kalau dira jala lala gamma dah buya nikah san. Gak nikah ti jiran, gak nikah kita. Dalam nikah bani nikah si dama. Kita gak nikah karena kagak nih, tapi makin telal holat tu no holat tiga apa nama gak nikah. Malif gak. Ube jiran, ube kuba, yokin, warri kan kalabati jerun sana itu. Kalabati jira kalabati muni wai lasik mui bitte te go tare amza. Lazim aku isi bitte berasal dari wanne wana ini. Isumani itabar. Guddi cuma bittabar. Guddi cuma bitta mere. So. Guddi cuma git. Mas lal nama ufata jira. Ufata isi jechu. Ufata isi guya kana. Wan isi wa ati duha demte malaga kafalu male. Ha? Ay kana bitin jechu nandet. Me wallahi. Wallahi billahi nandet. Uno jet ate kamitin Amma soddada ade gurba me wallahi yereta gurba soddada ade oso abbana jiru oso yoki obletino oso breza jiru. Ay kana bitin jechu demta. Amsa kamu. Basu. Malaka basu. Kuma beri bayan, kuma jam, kuma sadde koben, kono. Kafalu ko fatila. Kafalu. Luka demte. Ya Rabbi intala maratu sini tinggal minjol le bakasane intala malaga kana bozanya anne terus intala buta arashan tala masadi. Ulfat aci. Lala mutubin bakana jid. Yo isin nama akli ka butade. Sigale? Disi jet. Very good. Lucky okay da. Anak kanar ram fedu. Oso ati kana furat betu ni kobe tanal sadi korado so betu ni sin takayuna geti sin jettifa. Sigale? Yo ke oso descarbi kana shan furat betu ni sin takkafi sin jetti. Be kani be si kusachu jirti am bakarat. Sigale? Wala buwan dugate bakakanatti de. Mari jennan warri guri jennan nyuru bar fataka ni sin ofi gurachu jirti ba. Sigale mi? Ay. Lucky. Ay, ini dah. Kau. Amma si gafi si kapan emo? Asyik gafi si kapan? Asal mau akan breaking news itu breaking audio amme jadi san seperzenat itu. Ayi jadi. Ma aku ninjuru bakat terlalu. Ni jira khadi likama dia tu kan injiru kha ba da geisani uya sani ufata to ko gudda mal jama biye tanye mali ga khaga fa warfu ani to abon be wan lalan tanye mogan tak lalan ama ero baye mali herum tenan ani abolo ufata sara kasi bidatte isi ani da kasi bidatte ko ye ero metara yette anga puri shani dubse yolle ni jirame ufata chi ufata gudda gi kana dirgi mitti gote kasi gurba jina khara gote ganda sodda dem ba ye to la bete Tabulti dah be osa ini rumin tawasan ya rum tejolen bayi jera. Ufata ferum tu. Garuga ufata. Cuma ni jera akai riak ya tadi yang tadi namni furun juru akai riak ya biaya beti biaya bayi namni furun juru ni jera. Ya kan. Amma ferum sana kana te biaya tu mana anggapan ke kasau tu kau mana kasin juru. Amma namu wani wai rasidi sebeta wana gamma seteni kati kanan. Oh itu amma. Tara cisida balaya. Gabbara wanjira muncul.
Sigale? Kawan san lagi nam toko khayole lama sadik abu kha mana sirri kumpul kha wani wale kawu jira jangaro kame wansan. Awalnya kamana dukana berarti jira jaga gua sobat aja buat yang lawan. Gabbara qofa miti amma letti si dabara gabbara qofa miti. Meeshaa mana kan kee jiru suni kan mana jiru ka dur mana bitte suni hin ta'u ka duraan mana qabdu suni TV mana duraan jiru algaan duraan mana jiru suni gartee firiijni duraan mana jiru sunniin hin ta'u sunniin. Allahu akbar. Kalau kau ya biar jiru biar nama tinggal mana biar nama tu. Ini jiru ada. Hai, kumbar ada jauh ni. Ani habis malah kabar aku macam ni sana. Kami tiada kan mana bahasa jijir. Hai. Arah mana jaya mana tu mereka? Amati, wanti guddaan ati beeku qabdu maa inni beektaane amma very important ka ta'e sigalee very important ka ta'e fuudhaaf heeruma kan kee intala arsii takka fuudhuudhaaf. Arsiin tuni ammoo akka lamaa jira jechuun amma ani gara baaleeti abbaa kiyyaan akkuma siime gara haatiti yaa warra argitee baddeessa haa taatu malee jechuudha. Gara amma ani illee dhaquu baadhu gara si komandoo kana ta'ee arsii baa arsii lixaa baale jedhameetuma addaan akkasi jiraamire. Gargaara. Amma gara baale kana gabbara wani jedhamtu ni hedduu very important miti. Sigalee? Injiru miti. Nama garaagarummaa qaba. Nama gabbara fudhatu jira kan fudhannee jira. Yaa Rabbi gantaa shitti ifaan jiraachise. Haya. Amma gabbara kanallee namni tokko akkam jedhee sirraa fuudha si fakkaate gabbara kana. Gariin kan poolitikaa fayyadamu jira. Poolitikaa jechuun yoo siin jedhu tapha sammuu ka taphatee meeshaan siibinnaa waan akkanaatiin siigoonaa jedhanii kan sirraa fuudhan jiran. Sigalee? Gariin ammoo dhugumaan ammoo kan waan sirraa fuudhe isaan argitee osoo ofii itti miidhamee sigalee itti miidhamee mallaqa isaa kiisii isaatii baasee kaati. Yoo ati amma 200,000 kennite 200,000 intala isaanii fuudhuudhaaf 200,000 itti kennite argitee argitee gabbara maal meeshaa waan jetteetuma ati 200,000 intala fuudhuudhaaf itti kennite haa jennu. 200,000 sanitti 200,000 ofii kiisii isaatii baasee si gargaaree intala isaa argitee akka ajaa'ibaa kanatti sitti heerumsiisa. Waan ati niyyatiin waan ati mana keetitti kanaatu hin gala jettee ati niyyatiin faatuyyuu mana keetiin ba'a. Mana kiyya dhugumaan mana kiyyaa mala inuma filaatii TV filaatiin kun dhugumaan baraan inni yenneeyyuu mana kiyyaa malaatii jettee keessanii. Amma namni kasisan abbaa guddina intala isaa hawwatu isaa. Namni akkasisan abbaa intala isaa tana guddina boodaa guddoota kan hawwu jechuudha barama akkasitti guddoota kan jaalatu. Isii tana kabajetti godhu fedhala. Qofaatiillee inni guyyaa sanirraa ka ilma ofiis ilaala beekaa. Intala isaa sii kenna nikaa sii deemi. Bas garaagarummaan qabdaatii fi ilmi inni gudeeda isaa irraa bahe garaagarummaan qabdaniif isaa. Ilaale? Atillee akka abbaa isaa. Aboo mudhiina jettee qoy ashittiin gindiribsii 45. La ilaha illa. Niin fincaana kun dubbiin jaba. Fincaanii koottu akkasanii. Fincaan dhugumaan nama fincoosisaa jiru. Akkasii keessa hamsaatti moo isutti jirallee warri intala fuudhuu feetan sodaatina. Hundallee sodaatina. Yuu gootee. Hamsa dubbii biraa naasoo qaada faatee asoo inni asin deebiin ta'itti buta biraa naa hima. Achi amma ashittiin bilbilibseettee nan komantii isii illee arguu ashittiin na bira koottu garan. Thank you. Bilbilibsi warra jettan. Bilbilibsi amma jedheedhaan iyyuu ka biraatti nu dabala waan biraa ka ittiin. Na yaasa jira garaa na yaasa jira. Laala ammallee waa'ee na yaadachiisanii.
uffata haadhaa jira, uffata abbaa jira. Ayyee. Uffata abbeeraa jira, abbeeraa yookiin adeera. Sigalee? Maatiin ni uffata, maatiin. Isa amma adeerri maal godhaa uffata fudhata? Adeerri maal godhaa uffata fudhata? Haadha baay'ee fudhatan. Adeera gaabii fa'aa uffifta, gaabii yookiin ani akkan beekutti gaabiidha. Garuu immoo gara jechuun bakka wal dhabaa amma gara siif gara na baafidee adee addaan siin qoodu ati dhima beekiin sitti himaa. Anamma gara ani jedhan addeetti gaabii nama uffisanii abbeera obboleessa abbaan obboleeyyan shan yoo qabaate shanan isaanii gaabii uffisan. Gaabii ni beekame? Adii kana. Gaabii adii kana yaa. Garuu immoo iddoo tokkotti immoo birdirisii uffisanii. Ammallee maa inni beektaa? Intala horii maarii agartee? Horii maarii kennuu qabdan maas. Horii maarii hin beekame? Amma ashitti ichi dhufe naa galee yaadne kun ashitti ichi jiraame? No, ashitti miti lakki. Maa hin jirtu ashitti si achi barreesse komanti godheetiin achi mabira jirti na bira hin dhufneera. Ashitti barreesse as jirta? Achuma jirti eeyya. Maarii kana yaani isin barreesse komanti kana jira ittiin dhufte yoo ta'e. As jira. Ittiin dhuftanii anaa galata. Ichi dhuftee sadhaamsana. Itti turte. Haga na bira dhuftee jirtu hin turte. Daqiiqaa takka fidee dhaamsa awwayi dhaamsa abbanuma jabaata. Wallahi nama bakkumatti dhaabbatu dhaammata akka mee hagam takka achi dheedhee dhaamsa. No. Namni dhufne dhugaa ambeekee siin jedhaan si miti. Wallahi maariin shari'aa keessatti illee maariin beekamaadha maariin malee hin ta'u. Maarii malee akka intalaatte amma osoo amma bakka tana ni gartaami bakka tana intalti hoo ciisu jiraatte akkitti uffata irraa baaftu hin jiru. Maaliif yoo maariin hin jiraan? Yoo maarii qabattee jiraatte immoo uffata kanuma qabdee irraa baafta yoo dirqiin illee ta'e yaasiteetiin isaa sanii. No, lakki. Maarii akka shari'aan jettutti maarii waadaa seentee kennuuf hin dandeetta rakkoon hin jiru. Garuu maarii waadaa seentee maarii. Okay, ammaan tana amma kanumatti bakka boodaasii kan ittiin ni taasa? Ni dandeetta. Maarii. Okay, bareedaa kana. Fuudhu hedduu sanii yoo fakkeenyaaf doolaara 1,000 sii kenna ittiin doolaara 2,000 sii kenna ittiin doolaara 2,000 isii sana ittiin qabattee yoo duute ammoo haqa isii guddoodha. Guyyaa qiyaamaa maal jedhanii sheekonni wayii jedhaniin waa hamtu wayii jira anyways. Ulfaan kaata wayii jedhaniin abboo. Wayii jira. Okay, haala rakkoon qabu kastaanaan. Qabattee du'uun qabdu. Haqa isii qabattee du'uun qabdu kaffaluufii qabda. Ammoo haqa isii maarima sana iyyuu bara doolaara 2,000 kennitee fi 2,000 tana waan feete nu godhete osii si kennite 2,000 san deebitee akka feete godhuu dandeetta bara. Okay, san fadhina isiiti sa? Fadhina isiiti, yaa. Okay, san bareedaadha tarii gaafa itti kannitee amma jaarti. Amma shari'aa dhiifnee aadaa walitti himnan ammoo. Horii maarii kana warri baalee kun horii faranjii malee immoo fudhatu beeki. Horii faranjii keetee ni jira rakkoon qabu sana horii jaamusi keetee ni jira amma yoo aanan dhuguu jaalala jireenya jira la sa'a 24 na bira dhabamu ijoollummattiin baradhee horii jaamusi kana kaaroo si fidan horii akka arsirraa oofan kaaroo. Anjira aanan baay'ee jaalala rakkoon qabu horii ni jira horii amma bakka maarii sanii bakka birrii illee horii fuutee geessitee lafa wayii gootee ni taa'ami. Ni ta'a lakki. Isin biratti miti maariin waan fete mallaa fennuu dandeenya waan fete kennuu dandeetta maarii maali bara asii achi hin qabu argeedha arsiidha boorana maarii hin qabu barkun maarii waan fete kennita normaal. Garuu maarii sana maali beektaa maarii sana akka kiyyatti birriitti irra salphaadha na fakkaata. Yaa maarii birrii yoo kenniteef isin waan fete bitachuu dandeenya. Lalaalleen akkasitti gammaddi na fakkaata akka gisee. Yoo fete warqii bitatti warqii mormaa warqii gurraa bitatti feete immoo iPhone 14 Pro Max ittiin bitatti. Hawwanis hawwan akkasiin jeen itti mootatti guutii bitee itti matuni.
أما قرأت تدلت كانت هوري مهري باينان أم بكتير لدتي هوري مهري هوري مكنا خلنا رزي ماني رادا كنا غراتي أسرام أديك أب سن أكاس سيجاره جبيت كاسي جراني مكان يعني أكاسي كنن اسم برات waan kanarratti gaaf akkasuma san tokkuma goromsa kana haraada kana janiiti yoo horma waan matee godhaniifi gaaf tokko mudannoo ajaa'ibaa takkaa mudate waan ammaati jette kanarratti ni yaadadha naganaa magantaati fuudhanii gurbaan intala namaatiin deemmatee geessanii maaliin gootanii fi goromsa kana goromsa eegee muraa jedhanii goromsa dhugaa ijoolleen osoo ijoolleen isa horii jala guddiftu gaafa inni waan eegee tana dhooyitee horii tokko eega quutuu kana jijjuun jiru goromsa eegee muraa kana jedhanii abbaan intalaa goromsa eegee muraa intaltitti hanqina wayii qabdii goromsa eegee muraa gootanii guyyaa sayyaa'ina ajaa'ibaa takka taate waan hin yaadadhurra. Okay, horii ni kennamaa jirtitti. Haadhiidha horii kennamaa dachii kennamaa. Horii moo mallaqa kennama? Hundinuu maallaqaas. Horiis lafaas. Yoo horii taate meeqa yoo mallaqa taate immoo meeqa? Fagaati. Oromoo koo jedhee as bahee kijibaan jechuudha. Nama harkaa waa nyaachuudha jedhee Oromoo na farsu si galee. Oromoodhaa dhiiga koo dhaabbata Oromoodhaa. No. Si galee ani Oromoodhaa Oromummaa kiyya ni jaalladha. Nama Oromoo tuqee diina kooti si galee. Garuu sanaan ala immoo waan hin beekne poolitikaa hin beekne keessa seenee laaqee akka isin na jaallattan hin godhu. Dhugaan isinitti hima Oromoo. Akkanumatti kabajamee taa'a. Nama aarsa shii wallaahi nama aarsa. Yaa feemasa kan nama godhu eenyunni isinii bar. Amma yoon isinitti quufe'anii yoon isinitti baxraanii anuma isintu na quubse. Isintu taabtaab godhee na quubse. Isintu fooloo koo guddisee na quubse. Wayi argee isinii deebisaanii feemasa. Nin boonaa jechuudha isinii galee. Akkasi dubbiin. Isin garuu isinii hin galu. Ani yeroo baay'ee gorsa akkanaa gorsa isinii kenna isinii galee. Gorsa akkanaa yeroo baay'ee. Qoheelaan dhiisanaan fidadha. Silkii kanas baay'ee taa'uun. Bixaan yoo qaalatti. Laala guubii miti. Wallaahi dhugaan isiniin jedhaman. Amma fatiyyee isintu quubse. Isintu fatiyyee fiqirnaat quubse. Maal yoo jettan kan fooloo na godhee na guddisee na quubse isin. Kan taabtaab godhee na guddisee na quubse. Kan na quubse isinii galee. Atuu isin taabtaab hin goone isinii galee. Atuu fooloo na hin goone ani hin quufuu isinitti. Beekadhaa kan feemasa hin jedhinaa. Isintu feemasa godhe nama hundayyuu. Isintu feemasa godhe isinii galee. Isti basi kuljamuu liqqabatu. Dhugaan dubbadhaa bar. Dhugaa dubbachuu. Wallaahi namni wanni na jedhaa poolisii godheef qabu. Wallahi dhugaa kiyya bara Oromoo isin nama dhugaa dubbatu hin feetan nama dhugaa isinitti hin feetan kan mataarra baasus isin nu baasus isin wallahi amma fooloo koon deebistuu fatiyyee yoo naan jettanii mee biyaan arguun dadhabee ta'a malee nama dhibba tokko iyyuu qabuun hin deebise Kanaafuu namaatis situ nama na godhe situ fooloo na godhe na guddise si galee walbaduu fooloo naan deebise hanga hin danda'e isiniin deebisa hanga fuul jedhutti deebisee hanga fuul jedhutti isiniif hin deebisa sanaan ala immoo hin danda'u jechuudha yoo guute isini galee hanga sittuu hin boonu ani eenyunni ammataa kiyyatti eenyu fatiyaadha miti khalaas kanaafuu deemaatii wanni jedha deemaatii sagalee naa ta'a anas qabbatu wallaalee fi miti bara akka warra kaaniin as qabbatu bakka amma isin sagantaa hacee kabajnaa profaayilii keewwadhaa wanni naan hin keewwanne sinigalee hacee jechuun dhiiga kooti haceen yaa Oromoodha nama Oromoodhaaf qabsaa'ee du'e sinigalee an waan akkanaa keessallee seeneen beeku nama du'a ammoo waggaatti akka shari'aatti naan eeyyamu sinigalee kanaafan dhiisee malee ani hacee yaadachuu dhiiseetii miti
Maalu iyyuu ta'u dhiiga kooti maal iyyuu ta'u immoo salaaleedha tokko nuti sinigale amma sinigale shawaadha shawiyyeedha sinigale shawaadha bara abbaan shawaadha wallaahi na guba amma obboleessi koo tokko karaa abbaatiin mana hidhaa jira erga gaafa haceen du'uutii gaafa sanatti qabsaadha ilaala kara faamilii kiyyaan qabsaadha hundinuu ani garuu waan akkanaan beeku inumaan beekuu hin danda'u sinigale wallahi hin danda'an yaani as fakkeessanii hacaaluko yoo dandeessan garee bantanii sinigale waan maqaa isaatiin yookiis miskiina gargaaru yookiis jaartiitti kennitanii jaartiin waan gootuun haa gootu malee asirraa shaqaabbatu hin danda'u ifa manaa godhaa oromummaa kiyya wanni oromummaa kiyya naa caalu hin jiru laala addunyaa kanarratti garuu hin seenu naa shaqaabbatu asirratti naa shaqaabbatu alaa shaqaabbatu sinigale fakkeessuu oromoon akkana jaallattu no diriirfannee bargaanfannee teenya
ሚላ ኬኛ ማለ ማልጎና والله بوليسي كودر يفنيتين ولا أكلتي ميلا كينيا ببنيتين سادام جراتي ما تنا نيسو زلا ميلا مي أجلسي كدو جدا دمي أجلسي كدو جدا توبي مواجنا ولا نيسادام أنكنا مركيرون مركان وانا كرو جدوه تورو تيتو كي سادام جلا تيني يجون ميلا كيسا جراوي فوتا نان كل في ودد نفسي سيدي بيرا إنها فريندين إنجورو سلان فريندين والسكين جنا جراني تيسا كنا بوليسين كل مي كوفن أنجنا وفانيكا لما أنا بعد دنيا كنت هبسوا بيتوري راتو سين براد فين هذا أنا مزيارتني نما تبقى عن زيارة بارو ندندو እና ያቹ አዴማቲ ፕሮፋይል ከወጣ ፕሮፋይል ከወጣቲ ሰገሬና ታ ለምን እኛ ላይ አትወጪ? ምን ነው በጂንስ ተጠምጥመሽ በሱሪ ተጠምጥመሽ እንደዚህ ብትቃጠይ ሱሪውን ማውልቂ ፓንትሽን ማውልቂ ምን ነው ማሻአላ እንደዚህ ነው ዝርግፍ ነው እና እየሞቀኝ ነው ሱሪያ እና ፓንቲ ሰባት ሱሪ ወጣው ተጠጠ ጂንስ ወጣ ደምቲም ጨዮን ማላ ጎዱሬ አውልቂ ወላሂ እኔ ሞቻለሁ። እኔ አንቺን በመቀስ ነው ላይ ቀለው ወላሂ በዚህ ሰዓት አሁን ሊቭ ላይ ነኝ። ምንም ነገር እንዳታወሪ ለስተሽ እናንተ አውሩ። ለምን ፕሮፋይል አታረጊኝም አንቺ? ቆይ ምን ፎቶዬን አድርጊ ያልኩሽ እንዴ? ኖርማል ፎቶዬን አድርጊ ያልኩሽ እንዴ? የጫወታው ፎቶ ይጂና ሊያምጭ ላርግ ባንቺ በፊቴ ፎሎሽ አደገ ማለት ነው። አስቢ ፌመስ ዩር ኢዝ ፌመስ ምን ማለት ነው? ወላሂ ላዚም ያርደሲ ማጪሱ በዛ ላይ ነው እያያዘኝ ያለው። ቤት ውስጥ አልለመድኩማ። ሞቴ ያደርገዋል። ተንባሳ ማየውን ጅራዴ ማለት ነው። ቤኩ በሮም ሰት ከደጡት ማጃ ፈተሪ መረኬ ሰንታ አይና ጀሬ ሲንጎርሳን ባኔያን እማሙ ማለና ማጀራ ያው ነሚሲሞ ኢንቤቱ ዱጋዳ ዱባርቲን ጡት ማጃ ከወናን ሲን እኮባስ ንገሪ አቲና ፓብሊክ ሲስተም ማጃ ቤክሲት ጡት ማጃ ደባስ ኖ ጡት ማጃ ሲቢለ ቀቡ በሬዳ ቤት ያማ ሲቢለ ቀባ ስፖንጂን ኦልካሳ ፈየደሜ አማት ልፈልሽ ስፖንጂ ኡፈዴ ነገሩ ካንኮን ቤት ተብጮላስላ ካንኮ ቢጮም ቲሳራ አተሉ ፈቱ ሲፋ ጉዲሱ ፊ ባይዘው ናና ጉዲሱ ፊ ጉዳታው ኢንተርቪው ሲፉኮ ሀርመዱ ባንዴ ካንኬ ወላሂ እኔ እኮ ስማርት ነኝ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እኔ እሱን ነገር ብቻ መጣላ በጣም ማነው ማታ እኔ በአካል ማየት ከምፈልገው ሰው ጋር ነው ጽፈት ያለው ያቺ ሴት ናት። አንቺ ወንድ ነሽ? ያቺ ሴት ናታ። ማናት? አምዲያ ናት። ፈት ያላሉን በርባዳ ያለችው ላ እኔ በአካል ነው ሰው ያለኝ በአካል ፈት የማትፈልጋል አምዲያ ናታ። ታዲያ አምጫታ ይጂና በአካል በጣም ማየት ከምፈልገው ሰው ናት። ፊድ እንዲቆ ጊፍቲ ኮ ያረች ክትፎ እዱ ጋር ይድፈኒ ክትፎኛ ታኒ ይድፈኒ ወላሂ ክትፎ ነው ያደስ ወደ ክትፎ ምት ወላሂ
ቤላ ሳይቶ ሄዳ ብሎ በቃ እና ጀቹዳ ማን ያለ ፖሊሲ ካሜስ በኑም በንቱ ካሜ ፍቅር እንጅሩ ያ ምንድን ነው ፌመስ ነው እንጂ የምትሆነው ምንድን ሌላ ነገር